mataa ijoollee arsii qaqqalaa na fida tokko sheekan dhageena sheeni dalagaan isaa salaachisu quraana qaraasisuudha baalagee heddumaatu isaan naqe galgala kana ijoollee arsiidhaa qabaa mana kiyya tumtanii fida an sheekan sodaadhu shariifaan sodaadhu abbaa filis rabbii tokkicha malee if kabachiisu ijoollee argee kabajaa kamtoota maxxansu jira namatu itti erge warra kana jedhee itti erge mana ijoolleen beeku fuula nama kana kabadii qabu kan dhugaa isa badii qabu sayyoos gubbatti ol fide humna argaa qabu wajjin deeggarra nama hunda fidee kabadii qabu la posting kenge laaftudha sigale ijoollee qalamtee haadhaanis waliin arkin jijjiiramallee hin arkin meeqaatu reefki isaaniitillee kun allaatti nyaattee achitti darbame meeqaatu jira sigale Sabar dogoggora je. Ani fiifu wani komachaan ture. Dan. Asbiratti ati post isin post wanni godhamaa jirtaniif dhalootni biraatilleen akka dhaabbatuuf kana booda sigalee. Haadha faatee ta'een deebisaa kanneen haadha faatee ta'e gandummaa leellisaa tursan maali postiin godhin. Ani wanta beekuu qabu dhaggeeffadhu yaa bilee. Haqaraa rabbii kana malee. Ati marrajaa laadha ammas baras biratti marrajaa namni sunis ammalaan haadha faatee isaa ta'u anas haa ta'u yoon amma qabaa fi da'ajjeesaa yoo kan jee jiraadhe viidiyoo san baastee poostu godhuudha bar. Sanii miti maaki anamma sanii miti amma wucca ijoollee teenya nama 700 gabbaasee fi ijoollee arsii nama 3 qofa gabbaase gandummaan irratti ofu jira robbalee diyatin beetus mee atin beetu wallahi ammas ammas saata nanne gandummaa yaadda gandummaa keessaa bee amma gandummaa nafseedha. Dhaggeeffadha biyyatti laal. Yoos gubbarratti ibiddi kumne yoos gubbarratti ijoollee walloodhaan ibiddi gurbaa kana bossanne jechuudha. Hin bossanne gurbaa kana. Yoo dhugumatti gandummaan keessa jiraanne bara haqarraa rabbiin kana bara gurbaa kana beekame. Yoos gubbarratti ijoollee walloodhaan ibiddi Haya kana maan bossatin. Yoos gubbarratti ibiddi kumne yoos gubbarratti ijoollee walloodhaan ibiddi Ululan eeg. Yoos gubbarratti ibiddi kumne yoos gubbarratti ijoollee walloodhaan ibiddi maan bossatin gandummaadha malee maaliif nama ammas biratti ilaala dhaggeeffadhu anamma yoos gubbarratti ibiddi kumne bakka nu waati Hai, keesanii warra badii dalage warra kala kana dhiiseeti ammas biratti yaa kuulee rabbuma haqa rabbii jiruuf yoo deem dukkana booruu saniif yoo ka dubbanne ta'e jawaaramma hunda harargee isin jenne arsii isin jenne walloo isin jenne hundi poostu godhamaa jira bar amma kun dubbisir walloon gubaa kayachu jiru kuni yoo walloo gubachuu ittiin argamne marrajaa maasrajaa hin arganne re'oo soo harkate hin puusatu maati faadallee akkanuma dogoggora jilaa qattee hoo dogoggora caalee dogoggorri ijoollee asirra akka poosatee jira jaan kunaa poosti godhamee jira jechaa jiran poosti godhamu tokko hafuun qabu wanni arsii keessatti illee wanni harargee keessatti illee maanigeessaa dhumu jira nama kalees ati amma marrajaa kana fiddeetuma kanaatu hafee jechuu qabda bar post godhamee jira jaan akkana abiraatillee yoo hafe sagalee fiddee kunoo sagaleen tunoo jee wallaahi sagaleen ati sagalee abbaa fedhe anas maan taane ati fiddee post goonee taanaan wanti juwaar ragaa san post goonee fiddee ani juwaar mallafa mana hidhaan qabu mootummaa biyya bulchuu biti haajaan qabu galu biyyattiin galosan galallee haajaan qabu kanarraa nama sodaatuuf jeenootti jeenaa kanaati soduma kan qabu ammoo garuu barattu qoy ammallee maan dhiisne akkana dhaadatu maan dhiisne lala habibati badina ramuru fiigin habibati am badin qabu akka ilma nama dogoggoree namni akkasii miti bara maati ana ullee maati habibati ullee ana obboleetii jedhan hamaa amata dhaga habibati an jechaan dogoggoreetiin akka ilmoo nama dhiifama gaafadhe namni dogoggoree badii isaa beeynaan gehe mootummaan nama dogoggoranii dhuuf akka dogoggora sarraa baratuuf rabbiin nama dogoggoree dhiifama kisi gaafateef dogoggora sarraa akka baratuuf an ilma namaati dogoggoree oggosman gabbee dhiifama gaafadhe itti beekeetiin dhiifama gaafadhe dogoggoree ilma namaati gehee dhumatte wanni harooti haaromsanii jiru ati siifi moollaayit waliin poost godhane moollaayit gabbaate raasoyitee ma viidiyoo bantee bariin dubbanne bar namni badii isaa beekatu bakka namatti ofu kana naar silala dafaate na biraan bisu geeleeti no gaagante jala seeniin kulle haadha faata gidi deebisa guyyisan kanneen maa wajjin fidin isi viidiyoo qabaa jeesaa kaetu fidi ayyana dhageessi ammas bira baniiti jette ijoolleen hargandummaa warra hordofu jaanime ijoolleen hargedhaatiin daldeeluuf waan dandeessu jette na dhaggeeffadhu ati amma laa wallaahi billaahi dhaggeeffadhu
ati abbuma fedhe haa ta'u anan siin jabaan anan si bira jirtu ana qaba ajjeesa arraamuraa namni yoo jiraadhe viidiyoo bani amma as bira agarsiisi wallahi wanti juwaariin poosanneef hin jiru siin Barbaadee jedhu fida. wallahi anan juwaari dhaqee ergee jechuun mee ajas bira akkoo Yoo badiin feetee iyyuu jiraate sirraa qaqqannafneeti please wanjala biraa keessa seenin agan musiin jedha. Ayyee seenu inni kuni. No naman tuqin laa Itu kun naman tuqin viiviloo jala seena. namni ofii si qixxeessuu barbaada. Akkana ta'e ganama dhageeffadhu. Obsa dhaggeeffadhu deero mana kiyya dhagee. Us kuti anti baat dhaggeeffadhu nima. Lama shaqii dubbina akka taate inni kun nama beekamtii qabu nama siyaasaati nama cima jee namni eega. Ijoollee xiqqishoo hundi ijoollee badiin balleessu gubbaa. Yakkamtoota maxxansu jira namatu itti erge warra kana jedhee itti erge mana ijoolleen beeku. Ufee nama kana ka badii qabu ka dhugaa isa badii qabu sayyoo gubbatti ol fide humna ragoon qabu wajjin deeggarraa. Nama hunda fidee ka badii qabu waan kana hin beekala alaagata. Laa kullee agata kan beekala. Warra yeroo poostii itti godhan cal'isee namnummaan itti ergeef si poostii hin godhu. Ati riyaad jirta warra namoota achii koree jira. Hawaasa achii gaafata namoota achii gaafata namootatu qindaawee waan kana godha malee Jawaariin hin komatin. Anamma wanni siin jechuu barbaade namaan of hin qixxeessin habiibti badiin kee diqqaadha. Wanjalanyaa miti. Abba kana arse wajjalan qabu maal godhuuf waan kana dalaga. Awwa hariifata ijaa kulli ati jalaa gali namoota biraatiin of qixxeestee wanjalanyootaan of qixxeestee namoota mana baada lagachuu malee qamaachee badiin dante arsii hunda mataa muraanaa fidaa jette kun badii bar. Isaa jiinaanji. Isaa jiinaanji wallahi siyaasaati. Wallahi jecha kana jechuun fayyada. Wallahi isaa ummata kana ummata arsii kana tuquunfadhu jechuun fadhannaan adeemsa siyaasaan dhiiga malee dhuftuu bilisummaan jiinaanji. Akan ati firraa salphisiiti obboleeyyan kiyya baratamma viidiyoo waraabee. Kana arsaa jiru barakasee biti. Ifi jiinaan jee maaliif lamata kana ma ifin jiina maaf cubbuna rafa kana arsaa jiru malee ani jechuun biyyoo min kaati jee isaan na jechisiisa. Bilbilee siin jedhe. Wallahi isaan naan jee. Bilbilee mu. Keesaan lakkoofsa kan harka sagalee si erga. Wallahi siifin ergaa jee. Wallahi sama aku sudah hoda. Wallahi siifin erga. Oh, Jawaar siin jedhe. Wallahi Jawaar naan jee malee dalagattu ana mata kuna lama nama tokkon dalage. Dalagu malee waa'ee siyaasaan beeku wallahi nama siyaasaa beeku miti. Isaatu adeemsa siyaasaa takkanaa jiiraan jeefanna ka'e. Bakka sagalee isaa sanitti ergireeti ofillee maxxansi jennaan. Bakka adeema siifin ergaa la adeema. Qabbanaa ishii. Ishii deema. Wallahi miira keessaa. Ayyee keessaa mee deema. Garaa na nyaatte sirriitti waan si beekuuf. Ayyee. Garuu ijoollee namoota tokkoon of hin qixxeessin iiziidha. Atamma osoo waan ofeet illee dalagee Oromoo sitti hin qabattu si akkasii of beeki. Ayyee taate arabii. diree marrajaa fi maasrajaa yoo jiraate moonnummaan hin poosatamneef hin jiru bar. Deem. Itti yana jaatti yaa ta'u ati arsirraan kaatu. Nama galcharraan kaasan. An dhugaa jalan deema malee arsii fi argee jalan deema malee an dhugaa jalan deema haati faatee ta'e guyyaa san deebisaa kanneef waliin quba qabnaa waggaa sadii dura waliin tiitaa kana gubbaa jirraa maaliif dhufee ishii sana biratti hin poosatamin maala biratti hin poosatamin.